السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أبجمتوتا في هردوتوتاكو إرغاتوكو سينيكابا أسرت هندي كانكي دقيقة تك أبدو دقيفت إرغان كنسي هندا فيدي وفي اللي دقيفتو obboleeyyan keetiif illee sheerii godhi. Akkuma viidiyoon tiyyatuun si bira geetten dhageeffadhu, obboleeyyan keetiif sheerii godhi. Rabbiin seenaa kee duniyaa fi aakiratti haa tolchu. Yaada muraada Rabbi siif haa guutu. Galgala kee Rabbiin si haa bareechu. Ergaan ani qabu sun yeroo ammaa miidiyaarra deemaa jiru wal qabatee uumaa aadaa hawaasa keessa jiru keessatti akkuma kana akka amantaatittis dun namni gizee wal dhabe nama wal dhabe tokko jaarsatu araarsaa, firatu araarsaa, ollatu araarsaa jechuu lafatti. Har'a namni gizee wal lole fuudhame jaarsummaan gabayaa keessa fidamaa, miidiyaarra fidama. Akka kun immoo sirrii miti. Aadaa keessa sin jiru, amantaa keessa sin jiru. Nama wal dhabe tokko geessanii gabaa walakkaa dhaabanii ittuu sharrii babadhisuun, ittuu eeybessuun, ittuu wanjala hafe dabaluun uumaa keessa sin jiru, amantaa keessa sin jiru, heeraf seera keessa sin jiru jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya, barri kun waliin nu qaba. Walitti bara kana qabna. Nutis warroota bara kana keessa jiru keessaa nama tokko. Waan hin taane kana, aadaan taane kana finne dhaloota keenya warra nu booda dhufuuf karaa goonee akka hin dabarre asumatti dhaabsisuu danda'uudha qabna. Tokkoffaa haadha manaatiif abbaan manaa yoo wal dhaban eessatti dubbiin nyaraa laalama. Obboleessaaf obboleettiin takka yoo wal dhaban namnumti taraa tokko yoo wal dhabe eessatti dubbiin isaa laalama yoo jenne akka aadatittillee nama muraasaan, jaarsa muraasaan gama lachuuyyuu fuudhamee laalama ture. Akka amantaattis akkanuma. Akka Quraan suuraan isaa lakkoofsa 34tti dubbatutti وإن كفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قاف جارسف جارتي واللبد ولا ججر أكادا أرارمن تجر أكادا دبين التلال مجر جل قبرت جرمة مريئته والأمنسي سفيالا جرمة والغرفة يو درجان جرى لمن جدود أبه lolli jaraa sun jara jidduu dhaabahee isi gama faamilii isiiti, gama faamilii isaati namni barbaadamee faamilii sun wajji taa'ee jidduu jaraa seenee araarsaa jechuu. Kanaan alatti namni biraa, namni waa tokko irraa hin qabne waayaadhaaf abbaa manaa keessa galuu gonkumaa hin danda'u. Aadattis dhoorgaa, amantittis dhoorgaa. Akka amma miidiyaa irratti jaarsaaf jaartii araarsina, jaarsaaf jaartii wal dhabe dhugaa baafna jedhanii namoonni hedduun kan ayyoota ta'an keessa akkuma kana warrootuma silaa beekumsa qaban jennu keessa waan akkasii keessatti gizee hirmaatan argina. Yaa obboleeyyan kiyya, barri kun ni dabra, nus ni dabarra. Seenaan dabarre dhaloota dhufuuf kaa'uu hin qabnu, amantaa gadhiisuu hin qabnu. Kaleessa namni yeroo wal dhabe bakkeen itti ilaalamu nama wal dhabe saniif araarri gaaddisatti taa'ama, manatti taa'ama, faamiliitu laala, jaarsan laala, nama argitee muraasatu lakkaa'amee laala malee gabayaa walakkatti takkaa namni wal lole hin araarfamu. Jaarsummalleen hin taa'amu. Aadaa keessa hin jirree, amantaa keessa hin jirree nutti hin baasinaa jechuu barbaadeet. Kanaafuu warri wal dhabillee lafatti heeraaf seeraan tartiiba silaa himamu wal himachuu qabu. Wal himachuu ni danda'a. Dubbiin isaa laalamuufillee ni danda'a. Kana cabsee garuu gabayaa barbaaduudhaaf, ajandaa barbaaduudhaaf, aadaa jijjiiruudhaaf, amantii jijjiiruudhaaf, kanaan itti qabatee immoo waa kadhachuudhaaf yoo waan kana ajandaa godhee ka miidiyaa irratti ka'oofu taate kan immoo dura dhaabachuu danda'uudha qabna. Isin caalaa beekafis miti. Walaakin seenan nu gaafata. Nama wal dhabe tokko seeran, heeran akka dur ummanni laallatutti arsuun nurraa haa eegamu. Warri akkasitti waan kana ajandaa gootanii gara gabaa miidiyaatti fiddanii kabajaa dubartirraa fuutanii, kabajaa obboleessarraa fuutanii, haadha manarraa fuutanii, abbaa manarraa fuutanii
malee gabaa walakkatti jaarsummaa taa'uuf yaatan akkuma kana miidiyaa irratti dhugaa namaa baafna yookiin immoo haqqii baafna jettanii yaatan haqqii yoo gadi buuftanii jaarsatti lakkooftanii dhugaa baaftan rakkoon qabu. Aadalleen isin deeggara, amantaalleen isin deeggara. Garuu gabaa walakkatti jaarsummaan taa'ame hayni namas hin ba'u. Inumaafu haqqiinuu jalaa bada malee jechuudha. Kanaaf namni tokko yoo miidhame kara seeraatiin dhaabachuuniif seeraan gargaaruun naamusaan gargaaruun akka amantiititti bira dhaabachuun akka aadaatitti nama miidhama bira dhaabachuun rakkoon qabu. Garuu aadaa gadhiisuun ummata irraa satirii fuudhuun dubartii irraa satirii fuudhuun mistira isii gaafachuun jireenya isii gaafachuun wal faddahuun wal eebbisuun asuma irratti dhaabachuu qaba. Waan kana irratti nu hojjedha. Namni sagaleen tiyyatuun bira geette share like gochuudhaan warroota waan kana irratti hirmatan biraan naagaha isiniin jedha. Isin jaaladha, isin kabaja. Nama wal dhabe araarsuun akkuma uumaa kaleessaa sanatti haa ta'u, akkuma amantaan nu kenna nu qajeelchuutis haa ta'u, fedhu kiristaana fedhu islaama haa ta'u, namni naamusaan ala nama wal lole gabaa walakkatti ni araarsinadhanii jiga biraa, daboo biraa, sharrii biraa oomishuun kanumaan nu haa ga'u isiniin jedha. Yoo araara ta'es lafatti sharrii jiru sanuu dhoksee nama wal lole isa walitti fayyisa. Qaammaa garuu sharrii isa dura mul'ate irratti ka dhokatellee qotee baasee akka namni addaan fagaatu taasisu irra jira waan ta'eef aqlii qabdan aalimman manguddoon abboonni haawwan reefi qeerroon keenya waan kana inshaallah bareechina irratti hojjechuudha qabna. Uumaa gadhiisuu qabnu, amantaa keenyan nama wal lole araarsuu qabna, aadaa keenyan nama wal lole araarsuu qabna. Kanaan ala shayxaana taanee jidduu fiinee jaartii gama kennee jaarsa gamana kennee polotikaa jidduutti nagaduun galii irratti barbaaduun fooloo irratti funaannatuun ilillee irratti funaannatuun nu haa ga'u isiniin jedha. Seenatu nu gaafata. Nuti nama bara nuti keessa jirru kun keenya bara keessa jirru kanatti waan gaarii galmeeffachuun shoora keenya haa taphannu isiniin jedha. Rabbiin katmee nu haa tolchu.